Tiktokariin Oromoo Kaayiroo jiraatu aslii Oromiyaa jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa gubbatti gurra horate waraana isaa Asmaratti garagalchee Jeneraala Eertiraa guddichaa galaafate. Yohiyyaa harka fuunee hordoftoota keenya jaalatamoo kanneen kutaalee addunyaa garagaraatti sanii karaa chaanala yuutuubii Milkoo Entertainmentiin hordofaa jirtanii nageenyi keenya jaalala bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Kun oduu keenya tibbanaati. Oduu waliin an milkeessaa galatooti. Kanneen chaanala yuutuubii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya yeroo hundumaati. Hanga xumura qophii keenyatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Tiktokariin Oromoo Kaayiroo jiraatu aslii Oromiyaa jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa gubbatti gurra horate waraana isaa Asmaratti garagalchee Jeneraala Eertiraa guddichaa galaafate. Waraana kana Asmaraa bakka bu'uun kan hooggane Idris Jabanam lola kana irratti mo'amuun waaroo salphinaa uffate dubbiinis dubbii jabanaa cabdee taate. Maa irratti namni Oromoo fi Rabbiin qabu yoomuu injifataadha jechuun aslii Oromiyaa gammachuu isaa ibsate. Qorannoon dhiyeenyam Londonitti foome tokko akka agarsiisutti dargaggoonni hedduun dafanii walqunnamtii saalaa jalqabuun qarreewwan ammoo durbummaa isaanii dhabuun akka isaan gaabbisiisee dubbatanii jedha. Akka qorannoon kun ifoomsetti dubartoonni harka 100 keessaa 40 ta'anii fi dargaggoonni harka 100 keessaa 26 ta'an yeroon isaan jalqabaa walqunnamtii saalaa itti gaggeessan sirrii akka hin taane fi akka itti gaabban himu jedha. Egaanii hordoftoota keenya otoo isin ta'e maal deebistu? Filannoon keessan gaabbii ta'a laata? Tibba kana hoogganaan waldaa Kaatolikii Roomaa Poop Firaansis boqachuun erga dhagahame booda dureewwan biyyoota garagaraa gadda isaaniitti dhagahame ibsachaatiin jiru. Vaatikaan akka beeksistetti Poop Firaansis waggoota 12 Paappaasii ta'uun waldaa Kaatolikii Roomaa tajaajilaa turaniin rakkoo fayyaa isaan mudateen maayirra umrii isaanii gannaa 88tti boqotanii. Sirni awwaalcha Poop Firaansis akka lakkoofsa faranjii eebla 26 bara 2025 Vaatikaanitti kan raawwatu ta'uu dureewwan Vaatikaan beeksisanii. Manni murtii federaalaa Ameerikaa dhaddachaa akka lakkoofsa faranjii eebla 23 bara 2025tti taa'een bulchiinsi Tiraamp carraa hojii VOA cufee fi deeggarsa maallaqaa irraa dhaabee ture akka deebisuuf ajaja dabarse. Manni murtii kun dhaddachaa kanarratti VOA qofa osoo hin taane miidiyaalee deeggarsa maallaqaa karaa USA argataa turan hundumaaf deeggarsa dura ture akka argatan ajaje. Itti dabaluun manni murtichaa VOA diiguun seera fi heera biyyattii kan cabsedha jechuun ibse. White House VOA farra Tiraamp fi mankaraarsaa jechuun ibsee sagalee VOA ukkaamsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee manni murtii federaalaa Ameerikaa VOA bilisa baase. White House murtii kana ni fudhatamoo oliyyannoo gaafatan gaaffii yeroon deebistu ta'a. Karagaan VOA agarsiisutti hojjettoonni VOA 1,300 ta'an isaan keessaati gaazexeessitoonni 1,000 ta'an murtoo Tiraampiin hojiirraa dhorkamuun boqonnaa waggaa akka ba'an taasifamaniiru jedha. Kan ragaan seenaa akka agarsiisutti sagantaa raadiyoo VOA yeroo waraana addunyaa lammaffaa propoogaandaa naazii qolachuuf jecha akka hundaa'edha. Tamsaasii VOA afaanota adda addaan guutummaa addunyaatti tamsa'aatiin ture. Keessumayyuu sagantaan VOA afaan Oromoo uummata Oromoo biratti guddoo jaalatamummaa sagantaa horatedha. Tarkaanfii White House fudhateen kanaan sagaleen garaa raasuun sagaleen gaara jiksee dhadhaa baqsuun sagaleen gaazexeessitoota Oromoo kanneen akka Sora Halaakee, Namuu Daandii, Jaalannee Gammadaa, Tigisti Gammee fi waayillan isaanii hedduun ukkaanfamuu danda'e. Murtoo Tiraamp hordofee seenaa dhaabbatichaa waggaa 80 keessatti yeroo jalqabaaf VOA'n osoo sagantaa hin tamsaasin ture. Abbaan seeraa Rooyis Laambertii bulchiinsi Tiraamp murtee osoo miidhaa inni hojjettoota, kontiraaktaroota, gaazexeessitoota fi fayyadamtoota miidiyaa irratti qabu xiyyeeffannoo keessa hin galchin fudhate jechuun qeeqani. Hojjettoonni dhaabbatichaa hojii isaanii murtee aangoo pirezidaantummaan fudhatameen duratti akka deebi'aniif tarkaanfii fudhachuu akka jalqaban bulchiinsa Tiraampiif ajaja dabarsaniiru. Raadiyoo Free Asia fi Middle East Broadcasting Corporation sagantaalee jedhamanii fi murtoo wal fakkaataa dabarsanii. Dabalataan murteen Tiraamp dambii broadcastingii idil addunyaa fi aangoo koongirensii cabseera jedhan abbaan murtii kuni.
Maarree hordoftoota keenya kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala keenya Milkoo Entertainmentii nu hordofaa jirtanii oduu keenya tibbanaa kanumaan golabuuf dirqamna. Kanneen chaanala keenya faaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtiin waliin qabaataniif galatooma. Horaa bulaa deebana.